Yooyyaa shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan zirra jirtu ani jira buleettiin keessan galata rabbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa waa tokko isinitti argisiisuu dhufe wanti ani isinitti argisiisuu dhufes akkaataa piroofaayilii yuutuuba keenyarra itti galfannu jechuudha. Hin dhufna yuutuub istiidiyoo keessa seenna. Yuutuub istiidiyoo keessa seenna. Al takkaaf yuutuub istiidiyoo keenya keessa seennaa jechuudha. Sanaan booda dhufnee kuno piroofaayiliin yuutuuba keenya gubbaa kanarra jirti. Gubbaa kanarra jirti. Xiqqoo wayii taatee gubbaa kana jirti jechuudha. So al takkaaf ishee cuqaafanna. Akka ishee cuqaafanneen kuno akkasittiin nuu ba'a jechuudha. Kuno akkasittiin nuu ba'a. Sanaan booda nuti immoo dhufnee kuno iddoo kanarra tuqan. Iddoo akkas mallattoon isinitti argisiisaa jiru kana jechuudha. Al takkaaf sirra cuqaafannaa jechuudha. Sanaan booda kuno akkasittiin nuu baasee jira. Akkasittiin nuu baasee jira jechuudha. Yoo feene dursa isaa yoo feene duuba isaa jijjiirrachuu dandeenya asinii jechuudha. Akka barbaannetti amma ani piroofaayilii dursaa kana irraa jijjiiruu barbaada. Piroofaayilii dursaa kana irraa jijjiiruu barbaada jechuudha. Mee al takkaaf nan cuqaasa. Sanaan booda akkasittiin naa fidee jira jechuudha. Akkasittiin naa fidee jira. Amma ani galaarii koo keessa seena. Kuno akkasittiin naa baasee jira. Piroofaayilii fudhachuu barbaade sana baafadha. As keessa dhufeen bakka kamiiyyuu haa ta'uti piroofaayiliin irra galfachuu barbaade sana baafadha. So piroofaayiliin irra galfachuu barbaade as keessaa filadheen irra galfadhaa jechuudha. As keessaa filadheen irra galfadha. Mee isa kanarra haa galfadhu. Kuno akkasittiin naa dhufee jira. Akkasittiin naa dhufee jira. Akkuma argitan bal'atee dhufe lafa tirfiitu jira baay'ee jechuudha. Akkasumatti yoon dhiisee raawwadheetoo asitti amma dhufee eeyyama kennee fi hin bareedu. Akkanatti hin bareedu jechuudha. Maaliin godharee akkasittiin quba kootiin qabee ofitti harkisa. Quba kootiin qabeen ofitti harkisa. Suuta jedhee jechuudha. Ofittiin harkisa. Bakka gurraachi kun hanga cufamutti akkasitti qabeen ofitti harkisa. Hanga bakki gurraachi kun cufamutti qabeen ofitti harkisa. Akka inni walla jalaan dabarrees waliin qixxeeffadha. Qubuma kootiin qabeen wal qixxeessa jechuudha. Kunoo akkuma argitan cufamee jira gurraachi cufee jira dhufeeti inni tirfii ta'ee raawwatee duraan bifa hirdii ta'ee jiru suni irraa badee jira jechuudha. Irraa badee jira amma piroofaayiliin ani tolfadhe sun qofti isaa hin mul'ata jechuudha. Amma gaafa dhaqee ani irratti okkee jedhee sirreeffadhe piroofaayilii qofa mul'ata malee lafti tirfiin irraa mul'ate hin fokkisu jechuudha. So sanaan booda dhufne asirratti eeyyama kenninaaf jechuudha. Eeyyama kenninaaf. Okay? Kuno amma hin fudhata waan argitan kuno irratti naa qayyaree jira jechuudha. Kuno piroofaayilii kan koo naa qayyaree jira jechuudha. Akkasittiin sirreeffadha. Lafa tirfiin yeroo irra ta'eetoo jiraatu namatti hin bareedu baay'ee jechuudha. Bakkeen isaa yoo sirriitti guutee piroofaayilii sanaan yoo galee malee lafa tirfiin irratti dhufee yoo jiru baay'inaan hin bareedu. Akkasittiin itti fayyadamaa isiniin jira. Waan dursaa kaatanii agammaatti na faana turtaniif guddaa galatoomadha. Itti fayyadamaati ilaalaa.